network subscribe share Wantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffattoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa onkoloolessa 30 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Mormitoonni filannoo Taanzaaniyaa keessatti geggeeffame kaseeraan alaaf waliin dha'insaan guutame jechuudhaan fudhatama dhorkatan gabaasa oduu keessaati. Gatiin zayita boba'aa ol ka'uu mormuudhaan uummanni Sudaan kaartuum dabalatee magaalaalee biyyattii adda addaa keessatti hiriira bahee jira. Oduudhaa booda gabaasa qabna. Waa'ee hidhala gabbayyaa laalchisee wanna pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dhiyeenya dubbatan mormuudhaan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaaf lammiiwwan Itoophiyaa as naannawaa Waashingtan jiraatan kaleessa Waayit Haawus duratti hiriira bahanii turan. Paartii taayitaa mootummaa Afrikaa qabu dabalatee paartileen siyaasaa naannolee Oromiyaaf Amaaraa keessa sosso'an ejjennoo siyaasaa waliin qabaachuu danda'an irratti mari'achuu itti fufanii jiran paartilee ijoo keessaa tokko ka ta'e Koongiresiin Federaalawaa Oromoo garuu akka marii sana irratti hirmaataa hin jirre dubbata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Piroodyuusariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeetii oduudhaaf gara sooraattan isin dabarsa. Jarheen babaroota walii galchuun waliin sannagaa ansoora alakeeti daa'imtuu biyya sanitti. Guyyaa afur qofattal jira. Ameerikaan pirezidaantii filachuuf kurfoo jirti. Warri tan irratti wal dorgomuu jiru pirezidaantii Doonaald Tiraampii fi itti gaafatamaan pirezidaantii Ameerikaa ka durii Joo Baayiden akkumatti baay'ee isaan filatu kullifachuu jiran itti jechuu jiran. Jara kunarra tanumaaf jedhetti Minisootaa fi Wiskansinitti walitti dhufu. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp Michigan, Minisootaa fi Wiskansinitti qajeela. Baayiden ammoo Minisootaa, Wiskansiniif fi Ayowaa jira. Michigan bakka buutota naannoo sun fuula bu'aniitiin uummata filatan ka Electoral College jedhan 16 qabdi. Minisootaa fi Wiskansin ammoo 10 qaban. Ayowaan 6. Ameerikaatti uummata qofaa miti ka baay'eetiin nam filatu warri uummati bakka buufate ka Electoral College jedhanillee warra nam filatu. Nami Electoral College arga guddaan mo'ate filannoo biyyaa mo'achuuf abdii guddoo qaba. Tiraampiif Baayiden halee Ameerikaa gama kibbaa Filooriidaa oolan. Ganna furiin duratti Filooriidaa Tiraampitti mo'e. Filooriidaan gama keenya deebinaan dhumatti dubbiin jedhe Baayiden achi ga'ee warra lafaatiin wal dubbatee jennaan. Tiraamp koronaallee jedheetiin hin dhabne nama hedduu walitti qabatee dorgomuu jira isatti vaayirasii biyya keessa faffacaasuu jiraayyuu jedheetiin himate Baayiden. Kutaa Tempaa ga'ee jennaan bokkaan guddaan dhufeennaan ofirra deebi. Tiraamp ammoo nam hedduu fuula istaadiyoomii Tempaa keessatti makiina dhaabatanitti walitti qabatetti duul filannootti himate. Sadaasa 3 irratti bubbee diimtuu jabduu argaa jedhe. Diimanni kunin bif mallattoo paartii isaaniiti. Demokiraatota ammoo bifti isaanii bule yookaan ammoo cuquliisa. Filannootaan harka guddaan mo'anna qubonaa jedha jedhe pirezidaantii Tiraamp. Viiyoo afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka warri lafaa jedhutti Oromiyaa fuula hedduu keessatti nama ijjeesuutti jiran. Biiroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ammoo ijjeechaan awwadaayitaa dhiyoo tana dogongora tashaashmanne ammoo seera kabachiisuu fi tarkaanfii fudhatamtee jedhe. Kasabbata ammoo wal dhabnam dhuunfaati warra tanaan shakkan yaayyuu qabanii jedhu oduun duubatti iddachaan. Waltajjii marii paartilee Oromootiif Amaaraa Adaamaatti itti jiran. Bulchooti paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo waltajjii tanatti hirmaannee jedhe. Abaawoon obbo Daawud Ibsaa itti gaafatamaa ta'e immoo marii tana itti yaamamnee jedhanitti marsaa hawaasummaa paartii isaanii irratti dubbatan. Tan irratti paartii biyyi bulchuutu irraallee deebii argannee jira oduun duubatti iddachaan. Halee nama Itoophiyaa hedduutti dubbii pirezidaantii Tiraamp hojii hidha Abbaayyaa irraa dhiyootanii jedhe mormuu fi bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawus duratti hiriira ba'e. Jara kunin jechisuun hariyyummaa biyya lamaaniyyuu lammeessaa jedhe. Kun qofaa miti jechisuun barbaachisaa miti jedhe. Habtaamuu Siyyuumitti halee nu erge jalannee nutti. Haasawaa pireezidaant Tiraamp mormuudhaan kamisa kaleessaa hiriira gaggeeffamee tureetti kan hirmaatan keessaa tokko akka jedhanitti. አቤል ጋሽ እባላለሁ የኢትዮጵያ ሰላምና እድገት ማዕከል ሊቀመንበር ነኝ። እንግዲህ እንደሚታወቀው በዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት አቤል ጋሼን ጀደማ ዋልታ ነጋፍ ጉዲና ኢትዮጵያ ጀደሙፍ ዱረታዳ ፕሬዚዳንት ትራምፕ አባቢዩማ ኢትዮጵያፍ ነገኘ ኡመታ ወሉማ ገለ ከበጃ ኬኛ ሀለቱቄን haasawaan godhan wal waraansa kan kakaasu kun kan nu mufachiise ta'uu fi eenyummaa fi biyya keenya kan ilaaleen marii fi wanni dhiyaatu akka hin jirre haasaan isaanii sirrii akka hin taane ibsuuf hiriira kana baanee jedheera. Pireezidaant Tiraamp mormii dippiloomaasii Sudaaniif Israa'el gidduu furuuf sirna qopheessan irratti Masriin hidha Abbayyaa Itoophiyaan ijaaraa jirtu diiguu akka dandeessu dubbachuu isaaniitu mormiin kun isa mudate. Lammiiwwan Itoophiyaaf kanneen hidda dhalata Itoophiyaa ta'an qofarraan turre mormiin kun miseensonni Koongirees Ameerikaa kanneen hidda dhalata Afrikaa ta'an kan itti heddummaatan Congressional Black Caucus kan jedhamus mormii isaa dhiyeessee jira. Tiwiitarii isaa irratti yaada pireezidaant Tiraamp kennan
kan maalna dhibeedhaan kennameefi bala'amaa jechuun qeeqe. Itoophiyaa, Masriif Sudaan marii gaggeessan keessatti Ameerikaan loogii tokko malee akka dhaabbattuufis hubachiisan. Muddaminsa hammeessaa kan ittiin jedhe haasawaa pireezidaant Tiraampis balaaleffachuusaa Habtaamu Siyyum gabaasee jira. Akka bulchooti paartii biyyoolessaa Amaaraa Abin jedhanitti hiriir paartii isaanii dhiyootan roobi dabartee haamamee wal qabatee miseensota isaanii keessa nama hidhametti jira. Koomishiniin poolisii naannoo Amaaraa Abbaa Addaama ammoo jara kun galakkifamuu jira jedha. Hiriir sun irrumaan baanaa jedhanitti ijoolleen kaa'ima hagi tokko poolisii wal dhabanii jedhe itti gaafatamaan kunan. Abin illeen namni isaanii galakkifamuu jiraatullee namni hidham kunin adoo mariirra jiru biiroo keessa qaban malee hiriirallee hin baanee jedhe. Hiriir hawwanni yaamanii fi Itoophiyaa fuula garagaraa keessatti dhalattoota naannoo Amaaraa irratti miidhaan dhaqqabuu jiru akka dhaabatti jedhanitti hiriir yaamanii jiru bulchooti paartii sana. Akka bulchiinsi mootummaa naannoo Sumaalee jedhetti wanni wal dhabii dhiyoo tana Sumaalee Affaarii fi gosa Isaa jidduutti dhalatee fi waan seerii armaan duratti baay'ee seera malee namni qubsiisinaa jedhu hojiirri nooliniif. Bulchiinsi Affaar ammoo warra lolaan itti baafate fulatti jijjiiree qubsiisuu jedha. Bulchiinsi Soomalee akka kanaan hidhattooti Affaarii torban kana keessa nama nagaa gosa Isaa Sumaalee nama 27 nurraa fixanii jedheetiin himate. Bulchiinsi Affaarilleen Somaaleen gosa Isaa nama 8 nurraa fixee jedha. Igi torban dabre keessa hojjettooti ministeera barnootaa naannoo sunitti jeefamanii jedhanii asitti wal dhabii kun deemuutu jira. Waraan biyyoolessaa achitti erganii eeguu jiru jedhanillee ummati ammoo tan balaaleffateetiin kalee naannoo zoonii sitiitti hiriir ba'e ummati. Boordiin filannoo Itoophiyaa filannoo biyyaa dhufuu jirtuu fi guyyaa paartilee fi namilleen filannoof galmaa'u sagantaa baafate. Akka kanaan warri filatu muddee bara 2020 fi ammajii bara 2021 keessa galmaa'a. Duulii filannoo ammoo torbaan jalqabaa ammajiitii fi akka torbaan lammeessoo gurraan dhalaatti ta'a. Filannoo Itoophiyaa bara 2020 qalbiin eegaa bahanii eegee vaayirasii koronaatiif jedhanii dura dabarsanii jiru bulchooti. Akka ministeerri barnoota jedhetti Itoophiyaatti ganna dhufu keessa barnooti yaada barattootaa wayyeessuu irratti hojii guddootu hojjetama. Rakkoo yuunivarsiitii keessa jirtu akka Dr. Injiinar Geetaahuun Mekuriyaa jedhetti irra dhiphaa akka malee karaa irra gore qajeelchuu barnoota barbaachisaa jedha. Ministeerri kun biyya barsiisota Baahir Daaritti ulfeessan irratti tan jedhe akka ministeerri kun jedhetti barsiisoti rakkoo hamtuu koronaa fi biyyatti baafate qabachuu dandeet dursanii dhaabuu irratti qooda guddaa qabaachuu danda'anii jedhe akka Asteer Misgaanaa Baahir Daariin nu ergitetti. Oduu Afrikaa deemite. Paartiin mormituu Taanzaaniyaa bu'aa filannoo biyyi isaanii dhiyoo tana hin fudhannuu jette. Paartii mormituu keessa namni pireezidaantii Taanzaaniyaatiin wal dorgome Tunduun Lisuu akka addunyaalleen filannoo roobii dabarte tan hin fudhanne gaafate. Charles Kombeet Dar es Salaam nu erge tujubeen nutti. Filannoo roobii darbe geggeeffameen lammiiwwan Taanzaaniyaa sagalee kennanii guyyaa tokko booda hoogganoonni garee mormituu biyyattii Afrikaa dhiyaa adeemsa waliigalaa kan filannoo sanaa akka hin simanne dubbatan. Kaadhimamaa paartii mormituu kan ta'an Tunduun Lisuu tuuta oduuf kamisa kaleessaa Dar es Salaam keessatti ibsa kennaniin ba'iin filannoo sanaa hojii seeraan alaan waan guutameef qaamotiin sadarkaa addunyaa tarkaanfii akka fudhatan gaafataniiru. We are asking our people to take this matter into their own hands through peaceful. Uummati keenya dhimma kana karaa nagaa waliin ta'ee tarkaanfii dimokiraatawaa ta'eef mormii dhageessisuudhaan to'annaa ofii jala akka galfatu gaafanna. Qaamotii naannoof sadarkaa addunyaa kanneen taajjabdoota gamanatti ergan keessumaa gamtaa Afrikaa ni gaafanna. Ba'ii filannoo seeraan alaa kanaaf beekannaa kamiyyuu akka hin kennin ni gaafannaa jedhan. Paartiin biyya bulchuuf dubbiimtoonni mootummaa sagaleen martinuu hanga lakkaa'amee dhumutti yaada kenninu hin qabnu jedhu. Dura ta'an koomishina filannoo biyyoolessaa Taanzaaniyaa Semistokles Kaayijaagee gabaasaaleen sagaleen tuun kennamin ba'an kijiba jedhanii fudhatama dhabsiisuudhaan lammiiwwan akka hin simanne yaadachiisaniiru. Kuna taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Naannolee filannoo Kaawee, Paangaaniif Kigoomaa keessatti kaardiin filannoo dursee mallattoon itti kaa'amee jiru ka jedhan gabaasaaleen kijibaa miidiyaa hawaasaarra deddeebi'aa turan. Gabaasaaleen himannaa kun koomishina filannoof hin dhiyaatin akka jiru Kaayijaageen itti dabaluun ibsaniiru. Gabaasaaleen akkasii kan gatiin qabaanneef hin mirkanoofne waan ta'aniif lammiiwwan akka hin simanne gaafataniiru. Ba'iin filannoo duraanii akka mul'isutti sagalee irra jireessi pireezidaanti Joon Magufuuliin kan hoogganamu ka paartii biyya bulchuu CCM. Ba'iin filannoo sirnaa jimaataarraa beeksifama jedhamee eegama. Oduu nambaaf qabtan Ansoora Alakeeti. Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri Enerjii Sudaan hanqina bajataa xiqqeessuuf kibxata darbe gatii boba'aa dachaa waan dabaleef uummanni biyyattii magaalaalee adda addaa mormii dhageessisaa jiran. Sudaan keessaa gatiin boba'aa waggaa 2 keessatti yeroo 4 ol ka'uun
mormii uummataa bara 2019 keessa pireezidaantii duraanii Omar al-Bashiriin aangoo irraa darbeef sababaa ta'e. Gabaasaa Naabaa Mohiddiin Sudaan irraa ergameef jaallanne. Mootummaan ce'umsaa kan Sudaan gatii boba'aa dabaluunsaa kibxata darbe yoo ta'u, kunis kufaatii bajataa mudate hanqisuuf akkasumas hanqina boba'aa hambisuuf ture. Namoonni seeraan ala hojjetan boba'aa gatii salphaan bitanii san booda biyyootii ollaatti gatii guddaan gurguratu. Ministeera Enerjii kan Sudaan Kahaarii Abdurrahamaan akka jedhanitti. Murtiin kun ba'ii argama jenne kan boba'aa akka garaatti argamsiisuu fi seeraan ala boba'aa gurguruu hambisaa abdii jedhu qabnaa jedhan. Sudaan keessatti gatiin boba'aa waggootii darban 2 keessatti yeroo 4 dabale. Daballi gatii boba'aa kun bara darbe jechuun 2019 mormii guutummaa biyyattii keessatti kaasiseen pireezidaant Omar al-Bashiriin aangoo irraa darbe. Namoonni kuma hedduun kamisa kaleessaa kaartuum keessatti hiriiruun gatiin haaraa dabalame mormanii mootummaan gatii dabale akka kaasu gaafatan. Hiriirtota kana keessaa Aalaa Gaasim tokko roobii darbe galgala riqicha gurguddaa kaartuum keessa jiru kanneen cufanidha. كنت أتمنى في المقام الأول مراعاة حجم دخل الفرد الشهري. Gatiin boba'aa dabaluun jireenya uummataa irratti rakkoo jabeessa. Ituu daballi gatii kun galii namni ji'atta argatu irratti hirkatetu ta'e gaariidha. Uummanni jabaatee dhaabachuun dabala gatii boba'aa kana guutummaatti fudhatama dhabsiisuu qabaa jedhan. Hiriirtota kana keessaa kabiraan Abdulkariim Hassan roobii darbe konkolaataa isaan riqicha magaalaa kaartuum keessaa cufee ture akkas jedha. أنا واحد من الناس طلعت من أجل التغيير لنظام البشير السابق وتمنيت إنه التغيير يحدث والآن أنا بطلع من أجل الوقوف ضد سياسات رفع الدعم. Namoota albashiriin mormuun hiriire keessan ture jijjiiramni akka jiraatu abdiin qaba. Mootummaan ce'umsaa murtii dabala gatii boba'aa kaasuu qaba yookaan mindaa keenyatti dabaluu qaba. Kan kanaan achi immoo aangoo gadhiisuudha. Kanaaf jecha mormii fi duula gaggeeffamutti akka hirmaatu dubbata. Xiinxaltoota diinagdee keessaa tokko ka ta'an Profeesar Mohammed Al-Naayar akka jedhanitti. بالتأكيد قرار تحرير أسعار المحروقات هو قرار غير موفق ولم تكن البيئة الاقتصادية في السودان مهيئة لذلك. Murtiin kun kan ta'uu hin malle. Haalli diinagdee Sudaan murtii akkasiif qophaa'aa miti. Tasgabbii diinagdee argamsiisuuf tarkaanfiin fudhatamaa jiruutu milkaa'ee ta'e kana murteessuun ni danda'ama. Sharafa maallaqaa madaaluun qaala'insa jiru tasgabbeessuutu barbaachisaa ture jedhan. United States Sudaaniin tarree biyyoota shororkeessummaa oofan keessaa baasuuf tole jettee jirti. Kun immoo Sudaan addunyaa biraa liqaa akka argattu karaa banee biyyootaa fi investoroota waliin hidhata haaraa akka tolfattu gargaara. Kun ta'uun immoo biyya waggootii hedduuf dhiibbaa siyaasaa fi addaan qoodamuu akkasumas uggura Ameerikaa jala turte Sudaan diinagdeen ishee akka jabaatu godhaa abdii jedhu qaba mootummaan. Keeniyaatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabaman dabalaa akka dhufe ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Kaleessa akka ibsi ministirichaa ifoomsetti torbee kana qofaa keessa namoonni 54 dhibee kanaan lubbuun isaanii darbeera. Galmoo daawwittu gabaase. Ministeerri fayyaa Keeniyaa biyyattii keessatti torbee hobbaasne kana keessa babal'inni vaayirasii koronaa 20 waliin dabaleeraa jedhe. Kanaanis wixata darbe kanaa haga kamisa kaleessaa qofaatti namoonni 54 dhibuma kanaan lubbuun darbeeraa jedhan Mutaahii Kagwe ministeerri kaabinee fayyaa Keeniyaa. Up until yesterday, we have lost 54 lives to the disease this week alone. And I'm sad to report that today, once again, we have lost another 14 patients. This brings our cumulative fatality to 964 persons. Akkas jedhu Kagween. Torbee kana haga kaleessaa qofaa namoota 54 dhibee kanaan dhabneerra. Har'allee namoonni 14 ka dhibee kanaan rakkataa turan lubbuun darbeera. Kun jechuun erga dhibeen kun biyyattii keessatti mul'ate asii namoonni dhibee kanaan lubbuun darbe gara 964 ga'ee jechaadha. Ammallee namoonni 1,084 ka dhibee kanaan hubaman manneetii yaalaa adda addaa keessatti yaalamaa jiru. Isaan keessaa 35 warra gar malee dhukkubsatee jirudha jedhu yoo dubbatan hangawi kunni.
Kaagoo'in dabalanii weerarri dhibee kanaa kan hin dabalee fi of eeggannoon duraan labsamee ture kaa'u akka ta'e himanii kanaaf lammiileen biyyattii keessuma maskii afaanii fi funyaanitti kaa'achuu akka amaleeffatan akeekkachiisan. Ministeerri fayyaa biyyattii sicha namoota dhibee kanaan qabaman manatti akka yaalaman akka taasisu kana mijeessuufis inshuraansii fayyaa biyyattiis mootummaan akka qajeelchu dubbatanii jiru. Haga yoonaas Keeniyaan keessatti ogeessonni fayyaa 1,000 ol dhibee kanaan qabamu 16 ammoo isaan keessaa lubbuun isaanii akka darbe himanii mootummaan buufataaleen fayyaa warra dhukkubsateen akka hin muddamneef filannoo hedduu mijeessaa jira jedhan. Keeniyaan torbee 2 dura manneetii barnootaa bantee barattoota muraasa gara mana barnootaatti ka deebiste yoo ta'u Irraa Media Network subscribe share